Wajjirri qonnaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa leenjii oomishtummaa irratti xiyyeeffate qonnaan bultoota magaalattiif kenne. Haasaa baga nagaan dhuftanii fi jala bultii irreechaan nagaan geessanii kan dabarsan itti aanaan kantiibaa fi qindeessaan kilaastara damee diinagdee magaalaa Adaamaa obbo Maatiyos Sabbooqaa akka jedhanitti jijjiiramni gama hawaasummaa diinagdee siyaasaa fi birootiin bu'aan dhufaa jiraachuu eeruun akka magaalaa Adaamaattis gama qonnaa oomisha guddisuun wabii nyaataa mirkaneessuun leenjiin kennamu kana qabatamatti dhugoomsuu qabdu jedhan. Ijoollee qonnaan bulaadhaaf dursa kennine hojjechuu qabna. Fayyadamummaa isaanii mirkaneessuu qabna kan jedhu kallattii hojii isaan kennanidha. Nutis kana qabannee itti fufiinsaan inisheetiiviiwwan keenya hunda hojjennu keessatti hojiiwwan misoomaa kanneen biroo keessattis qonnaan bulaan ijoolleen qonnaan bulaa akka fayyadamaniif xiyyeeffannoo guddaa kennine kan hojjennu ta'uu asumarraan isiniif mirkaneessuu ni barbaada. Barreeffama leenjichaa kan dhiyeessan ministeera qonnaatti qindeessaan damee qonnaa magaalota Boossilashii Baqqalaa dhiyaate keessatti lafa qabnutti fayyadamnee oomishaa fi oomishtummaa guddisuun yeroo isaaniitti fayyadamanii qonnaan bultoonni tarsiimoof teekinooloojii makanaayzeeshinii qonnaatti fayyadamuu akka qaban ibsaniiru. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Alamuu Qilxoo akka jedhanii kaayyoo leenjii kanaas diinagdee qonnaan bultootaa utubuun wabii midhaan nyaataa daran mirkaneessuuf qonna mala aadaa keessaa ba'anii qonna ammayyaa hordofuun oomishtummaa isaanii guddisuuf ta'uu ibsan. Qonnaan bultoonni leenjichaa irratti hirmaatan yaada fi gaafii qaban kaasuun akka jedhanitti leenjiin kennameef dandeettii oomishtummaa isaanii kan guddisu ta'uu rakkoo ilaalchaa qaban kan fureef ta'uu ibsuun galtee meeshaalee qonnaa motor paampii bishaanii tiraaktaraa fi biroo dhiyaachuu akka qabuuf gaafatan. Nyarraa waan guddaan baradha. Waan xiqqishu irrattis karoorfadhee mul'atan qabu san irratti waan barbaadan irratti karoorfadheetoo akka milkaa'u guyyaa kana barmoota kanarraa argadheera. Kan harka isaarraa qabu lafa yoo ta'e meeshaa ittiin hojjetu tiraaktarri ittiin qotatu misooma ittiin misoomsu tokko uf ta'uunsaa akkuma jirutti ta'e maaltu isa barbaachisa isa kana cinaa immoo utuu irratti dubbatameera ta'e baay'ee namatti tola. Tokkoffaa bishaan rakkoo guddaarra jira. Botteen tokkochi 6,000 bitama. Yoo xinnaatti hoggaa 7 hoggaa 8 bishaan hin weeraramne kan turre ta'uusaan akka hubatamu kanan barbaadudha. Rakkoo bishaan laga Awaashin waan amma ka'e kana waan iddoo tokkotti nuuf kana gara iddoo tokkotti gaafa dhufne si'atamuu jalaa illee baana. Kara magaalaa nu hawwuu qabdu nuti baadiyyaa irra teenyee magaalaa hawwina. Sababni nu magaalofneef hin qaban hin jiraatu hoggansa keenya qabannee waan jehuun lafa kaa'u barbaade. Kantiibaan bulchiinsaa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee kallattii hojii kennaniin akka jedhanitti qonnaan bultoonni akaakuu hojii garaagaraa irratti bobba'uun cinaatti hojii ogummaa barachuu jiruuf jireenya maatii irratti hojjechuu faddaaltota of keessaa baasuu karoora inisheetivoota mana qonnaan bulaa hunda keessatti jiraachuu qaba waan isin gaafattan kana sadarkaan deebii argachaa kan deemu ta'a jedhan. Osoo dandeenyu wallaalaa taanee jechuudha nuti kan hiyyoomneef osoo dandeenyu wallaalaa taane. Hoggaa 100 kan dura qonna qote har'as qote yoo duuba deemna. Warra ta'e jedhee doofummaa fi wallaalummaadhaan waliin harka maratee jiraatu taane. Qonna keenya jijjiiruudha jechuudha. Jijjiiruudha. Akaakuu baay'isuudha. Akaakuu qonnaa qonnumayyuu akaakuusaa. Boqqolloos xaafiis qamadiis nu barbaachisa. Dabalataanoo maalaa daballu kan jedhu. Biyyoon biyya kanaa ajaa'iba. Qonna keenya waliigalaan akkamitti mekanaayiz goone qabeenya qabnu caalmadhaan itti fayyadamnaan jedhu qonnaan bulaan amma jirtan murteessuu qabduu jechuudha.